Hi, akkam jirtu Dr. Kadir jedhama. Viidiyoo koo asiin dura gadhiise irratti dhukkuba adda addaa irratti akka ibsa isiniif kennu waadaa galuun koo beekama. Garuu dhukkuba kamirratti akka ibsa isiniif kennu akka koomentii irratti akka barreessitan carraa isiniif kennuun koo beekama. Haaluma isin koomentii irratti na gaafattaniin dhukkuba asmii irratti akkamitti akka nu qabu, akkamitti akka daddarbu, dhukkubni asmii mallattoo akkamii akka qabu, dhukkuba asmii irraa fayyuun danda'ama isa jedhuu fi yaala dhukkuba asmii gaggabaabsee ibsa gabaabaa isiniif kenna. Dhukkubni asmii dhukkuba sirna hargansuu keenya miidhan keessaa isa tokko. Dhukkubni asmii kan daddarbu maatiidhaan yookaan sanyiidhaan yoo ta'u, fakkeenyaaf maatii keessaa maatii abbaa keenya, maatii haadha keenya keessaa namni dhukkuba asmii qabu yoo jiraate, dhukkubni asmii nu qabuu dhiisus danda'a. Kun akka carraati. Dhukkubni asmii mallattoo akka qufaasisuu, ukkaamsuu, xiichuu yookaan laphee dhukkubsuu kan qabu yoo ta'u, mallattoo kana immoo dhukkuboonni nama qufaasisan yookaan dhukkuboonni sirna hargansuu miidhan kan biras qabu. Dhukkubni nama qufaasisu kan yeroo dheeraa nama qufaasisu hundi dhukkuba asmiiti jechuu miti. Dhukkubni asmii mallattoo isaa kan jalqabu xiqqeenyumatti yoo ta'u, mallattoo akka haxxiffachiisuu, qaamni daa'imaa saamunaa filachuu waan akkasiitiin jalqaba. Dhukkubni asmii yaala qaba. Yaalli dhukkuba asmii garuu kan akka dhukkuba biraa yaallamnee irraa fayyinu osoo hin ta'in kan mallattoo isaan asmichi nutti fidu kana nurraa hir'isu yookaan nurraa dhaabu yoo ta'u, walumaa galatti dhukkuba asmii irraa fayyuun hin danda'amu. Garuu immoo dhukkuba asmii osoma qabnu akka nama dhukkuba asmii hin qabnetti of eeggannee akka nama dhukkuba asmii hin qabnetti jiraachuu dandeenya. Kun immoo kan ta'u namoonni dhukkuba asmii qabdan beektu waan irratti namatti ka'u qaba. Foolii adda addaa. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee namoonni nagaadhaan alatti hojii ofii hojjechaa oolanii galgala gaafa manatti galan dhukkubichi kan itti hammaatu. Kana jechuun mana keessa foolii adda addaatu jira jechuudha. Foolii yeroo soorata qopheessanii, foolii wayaa xuraa'ee, foolii yeroo horiin tokko tokko hoolaa, re'ee, lukkuu mana keessa jira waan adda addaa yookaan immoo manichi qulqullina hin qabu yoo ta'e, yookaan immoo foolii dodorantii, foolii shittoo adda addaa, foolii mataa adda addaa, foolii adda addaa irraa nutti ka'a. Kana eeggannee qulqullina mana keenyaa eegnee, qulqullina wayaa keenyaa eegnee, foolii adda addaa irraa of eegnee akka nama dhukkuba asmii hin qabnetti jiraachuu dandeenya malee dhukkuba asmii irraa fayyuun hin danda'amu. Kanaafuu namoonni dhukkuba asmii qabdan foolii shittoo, foolii doodirantii amma namoonni fayyadaman adda addaa, foolii nyaataa yoo danda'ame mana nyaanni itti qophaa'u addatti qopheessu. Mana horiin hoolaa, re'een, lukkuun bineensonni waliin maatii keessa jiraatan akka addatti jiraatan gochuu. Mana keessa saleenii afannu isa amma carqii isa amma dhufe kana osoo hin taane isa salphatti qulqulleessuu hin danda'amu. Isa yeroo bishaan itti jiges salphatti qulqulleessuu danda'amu. Maaliif inni carqii kun dhukkee qabata waan ta'eef dhukkeen isarraa ka'u booda dhukkuba asmii san nutti kaasaa jechuudha. Kanaaf qulqullina mana keenyaa eegnee, qulqullina uffata keenyaa, qulqullina qaama keenyaa eegnee yeroo waan inni irratti nutti ka'u eegganne akka nama dhukkuba asmii hin qabnetti jiraachuu dandeenya. Kana jechuun dhukkuba asmii irraa fayyine jechuu miti. Kanaaf dhukkuba asmii waliin yeroo jiraannu of eeggannee waan inni irratti nutti ka'u eeggannee jiraachuudha. Qorichoonni dhukkuba asmiitiif fudhataman namni hanga lubbuun isaa jiru waan dhukkuba kana waliin jiraatuuf yeroo dheeraa liqimsuu danda'a. Qorichoonni kunis gaafa yeroo dheeraa liqimfaman dhukkuba biraa nutti fidu. Isaan mataan isaaniiyyuu qorichi nuti dhukkuba asmiitiif liqimsinu kun dhukkuba biraa nutti fiduu danda'a. Dhukkubni qoricha asmiitiin dhufu immoo
dhukkuba asmii nu galateeffachiisu ta'uu danda'a waan ta'eef dhukkuba asmiirraa qoricha fayyadamuurra of eeggannee waan inni irratti nutti ka'u eeggannee dhukkuba kana waliin akka jiraannu kanaaf gorsa isiniif kennuu fi galatoomaa gaaffii biras dabalataan yoo qabaattan yookaan dhukkuba biraa ibsi akka irratti isiniif kennamu yoo qabaattan komentii irratti seenaa komentii irratti barreessaa. Yuutuubii koo kan na jajjabeessuudhaafis sabskiraayib, kooment, sheer, laayik gochuu hin dagatina. Akkuma viidiyoo kana ilaaltanii xumurtaniin ammumayyuu sabskiraayib gochuu hin dagatina. Galatooma fayyaa ta'a. Fayyaa keessan eegaa. Fayyaan faayaa nagaa ta'a.